yeroo isaan ajanda jijjiirrajanii wixxifachuu jiran kana ajandaa keenya irratti dinnee sigale nuti bilicii dura bishaan hidhuu dura lubbuu namaan nu duursaa sigale nuti kan nu dhagayamu kan nu boochisu kan nu gaddisiisu gartee du'a ummataati kan nu gammachiisu kan nu jaalachiisu kan biyya nu jaalachiisu jiraachuu ummata keenya dalagachuu ummata keenya daldalachuu ummata keenyaati jennee bakka takkaa ummata Harargee kanaaf sagalee ta'uu qabnaa jechuudha. Ummata Harargee qofaa baay'isuu weeka buqqaa jiru. Baale irraa buqqisu jirti Soomaleen. Boorana irraa buqqisu jirti. Gujii kunoo intala gannaa sagal garaa gannaa ji'a sagal garaa qabdu ajjeesanii biraa deemuu jiran ooyiruu keessatti darbanii dirre dhawaa haadha lakkuu garaan guutuuti ajjeesanii 600 lubbuu nama 3 ajjeesanii sigale obboleeyyan keenya yoo ati mirga keen falman yoo ati gartee ummata keetiif ciniinnatteen dhaabbanne namni sii dhaabbatu hin jiru yoo tokkummaa keen jabeeffanne namni hundinuu dantaa aangoo fiitiif tokkummaa kee diiga ummanni keenya dammaqu qabdan ummanni keenya wal dhageeffachuu wal jala yaa'u qabdan ummanni keenya gartee ajandaa keessattuu sheekotiin nu darbitu kan sheekotiin ergama guddaa qabdi sheekotii gandaan nama yaatu tabaaleen jaare jettee yaatu tasiqqoo mandoon jaare jettee siqqoo mandoo waan arra rabbi jaareen waan duraan dhaloota rabbi walittiin sigale arra haareetti wanni isaan nu jaaran hin jirtu arra haaree wanni isaan nu barsiisan hin jirtu duraan abbootiin teenya dhiigaaf lafee isii cabsitee gartee lafaaf lafee teenya walitti hiitee jirti jechuudha saniifuu ummanni keenya dammaqee if dhaga'ee if danda'ee wal jala yaa'ee hayyuu fi dhageeffatee yoo deeme malee milkiin ummata keenyaa ni fagaatti hayyoota keenya dhageeffadha waan asirraa dubbannu dhageeffadha walii sheer godha waliif invite godha sigale gartee amma miidiyaan badeeti ummanni gartee bakka namni waan ummataa dubbatu osoo hin taane bakka namni hudduu dubbatu oolaa jedhe amma osoo kitaabul jismi jee asii gallakkise sigale manni kun namni kun wal caccabsaa jechuudha sigale ummanni gartee ayroonnoo ummanni keenya waan ta'in beeku joollee hudduu fi maarree as garagalchi jettuun goota kiyya jala taa'e osoo goonni isaa asii lubbuu kennee fi wareegamaa jiru osoo goonni isaa asii du'aa jiru osoo goonni isaa lubbuu kennee fi wareegamee kun gartee haadhaa fi jaartii fi ilmaanii fi akka nuti ilmaan keenya keessa teenyutti ilmaan isaa keessa osoo hin teenye mana gaarii keessa osoo hin teenye sigale halkanii guyyaa ka'ee isaanii jecha boqonnaa dhabee deemu sigale hinaaffaaf mataan si arraawe hinaaffaaf akkana taate inni mirga isaatiif lolu jira gowwaa bilisoomsuu caala wanni ulfaataan jirtu arraarra isiniin hin jenne sigale so kana dhiisaniiti joollee gartee diddiqattee diddibattee meekaappii godhattee libbistik dibattee asirraa waccuun goota keenya gootittii teenya jechaa oola ummata keenya gartee ayroonnoo waan ummata oromoo bu'e baran annaan galu jedhu ummanni keenya barana waan ta'e naan galu buleeyyan kiyyan qiyaamaan nu qabattee jirti xiqqaa guddaan keenya bakka deemtanitti ummata keenya dammaysa ummata keenyaaniif qopheessaa jira jijjiiramni dhufu jira ni dhufaa mi ni dhufu 100% sigale jijjiirama kana akka dheengaddammaas osoo gartee as fiidanii walirra bobbaatanii maarree taatanii isin harkaa akka namni hin bunne jijjiirama kana gartee woboo fi hayyoota kana walitti akka isaan daranuu walitti akka sibiila walitti jabaatan walitti dhiiba tokkummaa kana daranuu mirkaneessaa akka as baatee firii taatu godha sigale sirna du'ee wajjiin gartee mataa ifi dhukkubsina kana warri keessa jiru abdiirraa muratee jira warri keessa jiru warri sirritti keessa beekuu abdiirraa muratee jira kana wajji wanni yeroo tee gubdee gizee tee gubdee sammuu teetillee ifa feeltuuf hin jiru jechuudha waan du'e waan gartee abbaan firra dalagee ifa ajjeese piippiin ifi firra dalagee ifa ajjeefte buleeyyan sigale piippii irrattuu ololuun olola irratti oofuun piippii balaalee ni un barbaachisu
tokkummaa kee lallabattee hayyoota kee waliif fidachuu si barbaachisa malee. Tokkummaa kee lallabattee wabootee jabeeffachuu si barbaachisa malee. PP fi yaadda'uun si barbaachisu. Maali PP'n fi irra dalagu jirti. Ummata irra gibira dabaltee, ummata irratti kaabineef kaadireen ummata siqaa'ee agarsiisaa jirti. Azaaba addunyaa agarsiisaa jirti. Ummanni osoo wannummaan takka nuu dhuftee jechaa jira. Akka ummata Naapaalii san irraan dhangala'uudhaaf if qopheessee dhumu jira bar ummanni. Sigalee obboleeyyan dhugaan si hima. Waan ummata keessa jiruun si hima. Waan ummanni halkanii guyyaa dawwalee asin nutti himu jiruun si himu jira. Rabbi ja'a wahuma takka nu as baasaa wahuma jala hiriirree kallattii keessu namicha kana dhayneef ichiifuunee ilkeenyaa naa Rabbi ja'a jechaa jiranii. Naapaalii caalaa waraanan qabu. Naapaalii caalaa teknoolojii harkaan qabu. Naapaalii caalaa dandeettiin qabu jechuudha. Waraanni Itoophiyaatii fi sukuriitiin Itoophiyaatii fi ekonomiin Itoophiyaa haafii Naapaaliin geessu. Warra deengadda gartee jaartii Naapaalii gartanii qullaa dirqitti harkaa fuudhan tanisii paantii hundarraa baasanii akkasitti turra jiran gartee. Ummanni akkasitti itti qaceellaa. Rabbi jaa kallattu manuu khaayaa maaliif caljanii hayyoonni maa kallattiin keenye jechaa jiranii. So kana keessa ati wal qoodu, wal maal godhu, wal mitirkishoo godhu waan qilleensarraa kana laalin. PP keessoon isii hororoqee jira. Akka kaansariiti keessisaa nyaadhamaa jira sii gale. Ati siin galuma. Guddoo adeemu kabeeree if intarrisee abbaa eebbisuu kana garta sii gale. Aboo durooyin hin garre. Xayyaaru machirra yaa'u hin garre. Adeeroo xayyaara hangas caaloo osoo hin qabduuti. Wayyaanee ummanni kana funyaan qabee kuchiise jechuudha. Akkana funyaan qabee kuchiise. Osoon xayyaara san caalu qabdu wayyaanee. Ekonomii san caalu qabdu. Sukuriitii san caalu qabdu. Dandeettii san caalu qabduuti. Akkana funyaan qabee kuchiise ummanni. Ummatuma Rabbi sittin kaase. Ummanni niikuleera caala. So amma ummata santuu ni sossoonaa jechaa jira. Ummata kana sossoosuuf hayyoonnimma ummata kanatti aare kana yoo xiqquma akkatti kibriitatti qabde bil godha biyya sanuu gubaa jechuudha. Tanaaf namni sodaatee suuta qaallicha kana safe exit dhiibee akkasi keessaachi darbuu barbaada. Tanaafi irratti qaagudda irratti tarkaanfii fudhata. Tanaaf nama buchisiisa, tanaaf hattuu ijaarrata, tanaaf hattuuniif marsa. Tanaaf wallaalaaniif marsee wallaalaaniif marsuugaa ichi booda maal gaafata? Mee wallaalaaniif marsu achi booda maal gaafata? Yoo inni keetiin ceejaa way sirriidha. Yoo inni keetiin abbaa eebisee way sirriidha. Yoo inni keetiin wanti Soomalilaandii wajjin mallatteessee bahara isinii fida jee way sirriidha bichuu baam. Harkuma dhawaniif. Kawaa hubatu yoo lubbuu dubbate ni hidhama ni ajjeefama kun akka taayyee kanatti ilmaan isaa hundi gidirfamanii si gale wanna keessaa darbamanii jechuudha. Ilmaan isaa hundi bineensa jalatti darbamanii jechuudha. Warri waatti mul'atan aboo Rabbii jaa akkanneen nun baaftu yoo jedhaniin akkana si godha jechuudha. Saniifuu kun namicha dippiloomaasiin kufe, ekonomiin kufe, siyaasaan kufe, waraanaan kufe, fudhatama waa hundaatiin kufe, kanaaf jecha yeroo gubuun hin barbaachisu. Garuu laaffatullee wanni mootummaa nama miiti ummata keenyaaf akka ummanni keenya miidhamne ummata keenyaaf halkanii guyyaa sagalee ta'uun iyyuun saaxiluun anaafi sirri jirti. Anaafi sirri jirti. Keessattuu Faarsee bulaan namni Harargee himatu fa'a. Ummanni Oromoo adda isin baafatee jira. Eenyuuf dhugaan naa qabsaawaa? Eenyuuf garaan naaf qabsaawaa? Eenyuuf karaan na dabruu qabsaawaa jee adda isin baafatee jira. Osoo ummanni keessan ilmaan qabu guutuu awwaalaa jiru, osoo diinagdeen keessan caphee barbadaa'ee namaa gad tahaa jiru, warri mootummaa kana faarsu seenalleen seeralleen isinuma gaafannaa.
Seenalleen seeralleen isinuma gaafannaa. Mootummaa kana yoo deeggaruu taate gaafa mootummaan ilkaan qabu nu caalaa warri deeggaran jiru. Gaafa isin akka gadaafitti lafarraa harkifamuu qaba jettan lakkii lafarraa harkifamuu qabu filannoo tana geessineeti waan inni ta'e laallaa jennee waan inni ta'e garree isin dura garagallee. Waan leenci darbe saree nyaatti jenna. Waan nuti darbinee lafa buufne akka mootummaa nuuf fakkeessanii nu dhaadheessanii. Waan nuti kanatti akka aalaa shankoora gartee xuunnee akkasitti darbine gartee dhamarraa xuunnee darbine. Sanii amma akka mootummaa fakkeessanii numaatu piipuma fa'aa sheekka abbutu agarsiisuu barbaadanii. Faarsee bulaan haarayinu kun bar konfidensiin isaa bar daffireetti moo maal jettaniin afaan Amaaraati. Onneen isaa bar ta'ajaa'ibaati bar. Anumaa fa'a piippii barsiisuu barbaadanii jechuudha. Haarayaan dhufanii. So saniifuu arkineeti akka aalaa shankoora xuunnee darbine tana. Darbinee jirra. Gatiin isin qabdu jiru. Tanaa jecha ummata keeti sagalee ta'uu dhiiftee. Tanaan faarsa marmeela udaanii keessaa fuudheetiin kanarraa xaraga jettee adeeroo. Gartee osoon ati udaanii marmeela udaanii keessaa fuutee tana vaayirasiin si seentee dhukkubni si qabee ilmaan kee keessaa sin fuudhin. An akka obboleessatti si dhaamu. Kun waan dandamatu hin qabu gana.